بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلون ورين فتوى داف قافي لإرقتن قرادان دي ورتو سنكي إيماناتين قافي لإنتي سنتق خراخي يقيسي أكار ما قديتي بسم الله الرحمن الرحيم قافين دراء جدو namni tokko tokko gartee hoggaanii fi namni du'ee irratti booyan imimmaan isaa kanaa jecha namtichi kun adaabamaa jedhanii dubbiin tun dhugaa. Deebisaan yoo namtichi gartee du'e kuni addunyaarraa deeme natti booyaa je'ee dhaammatu taate yeroo gartee yaa qallaa keenya yaa maarree keenya dachii nu dukkuneessite dachii kas nu goote jedhanii dhalaan wallaala siitiin lakkaawwattu kana ati akkanaati jedhanii ni gaafata malaal. Tanaaf jecha waan inni gartee narratti booyaa jeen dhaammatiniif waa takka illee boochi namaa boochi rahmata. Imimmaan gartee irraa gaafataman sun imimmaan santu isa adaaba jechuu miti. Ni gaafatama ati akkanaa siin jaani ati akkanaati ati riskii harka kee jira namni waati addunyaarraa deemte ni du'a ummanni kana siin jaa akkana jetti maleekan. Tanaaf jecha yoo nama dhaammate tahe malee akkanumatti nama gartee ifiif booyuudhaaf jecha huma takkaleen isarratti hin jirtu. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi lafaa ka'ee jaartiin jaarsaan ansi wajjin jiraachuu hin danda'u na hiikii waan feetillee siifiin kenna jetteeni waan kanarra walii galan garuutu namarratti waan san fiddee kennitee fi inni fudhate intalti manguddoo wajjin manaa baate. Garuu eega baateen boodatti uummanni kun barnuuti maallaqa fudhachuu keetii agarre malee hiikamte si hiike waan siin juu hin dhageenye. Tanaaf jecha intalti tun silkii gootee gurbaadhaan gaaboo fudhattee na hiiki jennaan ani ni hiikuu jedhe. Hukmi shari'aatti maali? Hukmi shari'aatti deebisaan nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam intala takka Faaximaa binti Qaysiitiin sehaa isaan wal dhibnaan أتردين عليه حديقته وجه النبي الله إيه قربان كوني نهيخي خجت تنتاتي أويرو مهاريسي خير سندي دي بفتافي هيجين إنين دي بسجت هاي كسات تاتو قربانان خذها وطلقها تطليقها جين فدوتي هيخي جي اللال أما قمالنا ما خلنا يجو وانسان فدتني si hiike jechuun barbaachisaadha jechuudha. Akkanuma waa fudhatee afaanin jechuu dhabuun hiikaa jechuu miti. Tanaaf jecha namtichi kun eega waan sharxiirra walta maallaqa fudhatee karaa manguddootiin gaafattee waan irratti wal taane naan guunne namticha kana naa gaafadha akkana hiiku jettee gaafachuu yoo inni hasan diduu taate inni sun kaa'ina karaa hukmii shari'aa qaadiitiin faskii fudhachuudha dandeessi hulaan isii bana. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi ka'ee nama tokko hafayyaa dhabee waa raaggatu akka zaarii akkuma san gartee si wariik jedhanii jira ammas nama tokko kan hoggaanii fi aadaa godhatee hoggaanii fi fayyaa dhabee warraa qalan. Namtichi kun horii kanarraa qalanii hoggaanii fi waan qalan san ijaan arkini fayyaa yoon nama akkasiisaniif maallaqa ergee waan san firraa qale akkami. Deebisaan yaa gaafataa takka hau gaafattu muslimni dhiiraa fi dhalattiis raaggachuun isarratti haraami. Raaggachuun haraami. Haa diqqaattu haa guddattu. Laalama manarraa faa gariin gabbayeetiin allaatti barartu arkee akkana bitaa kiyya kutte yookiin harraa geesse gurraacha yookiin urungu waan akkana fakkaata akkanaati.
akkuma san ammallee fayyaan dhabee yoon gartee hoolaa gurraacha kana qalee akkas godhe malee hin fayyu jechuun wanni kun yoo deemtee kanarratti ilmi namaa hundaa'ee yoo waan kana godhaniin fayyaa ka yaadu taate shirkitti seene jechuudha. Namni tokko yoo namaaf gargaarsa waan akkanaa kana keessatti fayyaan dhabee na waanaa ergi je'ee ergiteef humaan qabu sirratti isa waan sanirra oolchee badii qaba. Garuu waan inni maallaqa kana na ergisiin ju'uuf yoonii fi beeytee ka ergitu taate waan kanatti gaafatamta. Rabbiin walaa ta'aawanuu ala al-ithmi hamturra waliin gargaarinaa je'ee hamturra gargaarteef jechuudha. Tanaaf jecha wanni sirra jiru tawbaa gama rabbii deebitee nama saniinis arra booda waan akkanaa keessatti gargaarsan hin gaafatin. Wanni ati jettu kun jinni gabbaruudha. Jinni gabbaruun haraami. Waan kanarraa karaa rabbii keetii deebii yoo fayyaa dhabde rabbii kee kadhadhu shayxaanaaf harka hin kenninii jettee dhaamsa dhaamuun sirra dirqama. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoo nii fi haala hammeenyaaf jaarsaan na hiiki si wajjin jiraachuu hin fedhu jetteen wanni isirra jiru ni jira. Akkuma san addunyaa yoo biraa qabaatte hoo walumaa galattuu hiikaa wanni godhamteef deebisaan hiikaa wanni godhamteef furmaata. Rakkoo jaarsi isii irraa qabu rakkoo isiin jaarsa irraa qabduuf furmaataaf godhame. Ammoo namni tokko hajiruu gaarii gammachuu qabu baxaraanummaadhaaf na hiiki jechuun kun hukmi shari'aatti dhoorka. Warra gartee shurufkaa jannataan garreessan irraa. Ammoo rakkoodhaaf barbaaduun waa takka illee hin qabdu. Ammoo ta horiidha suni kanuma horiitti kennee duraanuu odoo niif gartee haala jaarsa fi kana qulqabdee gaqqabdee karaa cufaan odoo laalle waati kennite sun dogongorre kanuma isiiti. Feetuus ni dhiifti. Feetuus karaa barbaachisuun haqasii barbaaduu ni dandeessi wanni isii dhorkaa hin jiru. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko tokko hagartee hoggaanii fi shayxaanaan mokkoramee waan tana wallah hin dalagu wama rabbiin jibbu haa ta'u khayriidhaas hin dalagu haa tana guddata. Ammoo waan san ittiin deebi'uufaa je'ee kaata. Deebii ammoo ni kakata hojiirra oolchu kakutana waan san ni dalaga duuba. Haala kana namni mokkorame akkami. Ta duraatii ilmi namaa tokko wanni beekuu qabu. Waan irraa argamu kanatti maqaa rabbiitiin kakachuun kiyya kakuu guddisuun kuni waan nifaaqa nama geessu. Akkuma san ammallee xiqqeenya iimaanaan nama geessu. Akkuma san ammallee guddina haaliqa nama si uumetti waan iimaanni qalbii tee keessatti dhagayamuu dhabutti nama geessa. Namni ani itti kakadhu kuni haaliqa tokkicha dhabamarraan argamsiisee na uumeef dhagayu yooniifin waanin isaan kakadhe kana hin guutin waatu narra jira. Akkuma san ammallee haalli kuni jam'aata shayxaanaan na godha isaaf harka if kennu taati. Tanaafuu namni kun if keessi deebi'ee dhuguma saniin toobaa karaa haaliqaa deebi'ee waan haala kana gartee isatti fidu nama badaa saahibuun haa ta'u dhiirti dhiira haa ta'u dhalaa dhalaan haa ta'u hatta jaarsallee maan taane sababaa gartee namni kun wajjin jiruutiin illee haa ta'u hamma dandahutti waan kana furmaataaf haga dandahutti karaatti baqatu karaa malli khayriitti dhufuu mala dhawachuun isarra jira. Akkuma san waan waswaasa kanaa kanarratti namni nama kaasu namni kuni sodaa rabbii tagartee fitti dhageenye fi dhagahu ammoo sodaan qabu. Tanaaf namni gartee tokko fuudharraa turuufis illee haalli kanaa namanni dhufa dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u nama badaa saahibuurraa illee dhufa
kuni wanni isarra jiru wal'aansi maali yeroo cufaahu hoggaa qalbii isaa keessa wanni kanaa dhufte wudu'atti jirjiru akkanumatti wuduu balaal shayxaanirraa dafee wudu'achuutti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قدسوا استغفار ذكري قدسوا حالة خنرتي وان إسا غرغارو تك هججو تناف جتشا ربي سيها غرغارو حالة خنر فقادو جنان